mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu paartii jijjiiramaa, paartii injifannootii, paartii bilisummaati. Mootummaan kan keenyaa gaaffii uummata Wallaggaatiif bulchiinsa magaalaa Naqqamtee baroota dheeraatiif dhiibbaatiin hacuuccaa cunqursaatii fi lammiin keenya biyya isaa keessatti akka lammii lammaffaatti kan ilaalame qabsaa'ota ilmaan Oromootiin geggeeffamaa tureen mootummaa jijjiiramaatiin erga dhufeetii Wallaggiif Naqqamteen gaaffii sirnaa, gaaffii misoomaa qabdu, gaaffii aadaa, gaaffiin aadaa isheetii sirnaan kan itti deebi'e waan ta'eef feestoo keenya irra dhaabbannee waadaa haaraa uummata keenyaa wajjin walii galuuf kontiraata keenya haaressuuf duulana filadhaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa paartiin badhaadhinaa damee Oromiyaa biyya qaalii kana keessatti biyya goototaa biyya aarsaa beekan keessatti duula filannaa keenya isa jalqabaa keessatti jalqabna jechuutiin Wallagga Naqqamtee irratti jalqabuu isaatiif kabajaaf galata guddaa qabnu ibsaa. Kanaaf duula filannoo guyyaa jalqabaa mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa keenya irratti jalqabe kana nu filachuu isaatiif galateeffataa. Paartii badhaadhinaa filachuun misooma filachuu, nageenya filachuu akkasumas gootummaatii fi misooma barnootaan jalqabame kan itti fufsiisu waan ta'eef paartii keenya filadhaa. Badhaadhina filachuun guddina mul'ata biyya keenyaa filachuudha. Tokkummaa fi sabdaneessummaa walummaa filachuudha. Badhaadhina filachuun nageenya filachuudha. Mul'ata booriftaanii filachuudha. Kanaafuu paartiin keenya badhaadhinaa mallattoo bissii qamadii, mallattoo tokkummaa ta'e, mallattoo birmadummaa ta'e qabachuudhaan filannoo marsaa torbaffaatiif of qopheessee jira. Hawaasi keenya paartii qabsoo isaatiin argate kana paartii badhaadhinaa akka filatu ergaa koo dhaama. Paartiin badhaadhinaa waawwan gurguddoo galmeessisee waadaa uummataaf gales gochaan goomsaa waggoota 8 darban milkiin tarkaanfataa har'a ga'ee jira. Paartiin keenya federaalizimii sobaa federaalizimii dhugaan bakka buusee seenessa jibbiinsaa seenessa waloo fi tokkummaatti jijjiiree sabaaf sablammoonni moggaatti dhiibamurraa gara dhimma isaanii fi biyya isaanii irratti akka murteessan taasisee jira.